Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaala Khadijaa Orotuu ani Khadijaa jedhama. Namni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Akkasumallee warri qaramaatii keenya taatan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Taasisuudhaan obboleewwan teenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa rakkachaa jiran Rabbiin rakkoo san keessaa isaan haa baasu. Nullee qamaan ala jirra malee yaada isaanii waliin hidhamneerra waan ta'eef Rabbii yeroo dhiyoo keessatti isaa achi keessaa baasee nu haa gammachiisu inshaallah. Du'aayii godhaa fi akkuma amantaa keessaniiti isin martinuu isiniin jechuun jaaladha. Ittaansii hadhaan tanaa maal qabattee dhufte jechuun keessan gaafii hin qabu. Wanti isinii qabadhee dhufe tokko isa kana argitanii mana keessa jiru jechuudha. Mana madaamii keessa wanti dhabame hin jiru maashaallah. Mana madaamii keessa haala salphaa ta'een fayyadamuu dandeenya. Isa kana hin argitan jedhee abdiin qaba. Qulqullina kaameraatiif nu oolcha. As bira mooyyuu leeyimuunidha yookaan ammoo loomii. Inni kun aanan shaayii jechuudha. Inni kun ofii kiyya bicha waan fayyadamuu barbaaduuf xiqqoo fudhee dhufe. Niidoodha. Kan amma akkaataa itti fayyadamnu isinitti mul'isa. As biraanii maankama takkaan fayyadamuu fedha. Kunooti isin mul'ata jedhee abdiin qaba inshaallah. Oma xiqqoo fayyadamuu fedhaani. Isa kanallee ammoo maankaa tokko qofa fayyadame. Maaliif ganaana jalaa goggoga jedhee waan shakkeef jechuudha. Jechuun shakkii biraa osoo hin taane na jalaa yoo goggogi fuula sirri gannaan qabatu jedheeti. Inni kun loomiidha. Irrallee xiqqoo irraa cuunfadheera. Sirri laaffiseera waan ta'eef. Isiniif mul'ata jedhee yaada. Eeyyaa. Ammas bira namni gariin dammallee fayyadamuu dandeettanii ani waan damma fayyadamuu hin barbaanneef loomii fayyadamee jira. As bira aanan xiqqoo akkuma ta'e itti qicattan naalaafaa haga jettan itti fayyadamuu dandeettaniis. Ana mubbichaa kiyyaa waan jiruuf bas baay'een fedhu. Amma kinoo isa kana akkana waliin sirriiwwan nyaachisa. Sirriiwwan nyaachisa. Haaluma salphaan fayyadamuu dandeettanii. Fuula keessan kan isin goggogu yeroo saamunaan dhiqattan garmalee kan nama goggogu tokkos jira. Isa saniifis hedduu faayidaa qaba waan ta'eef itti fayyadamuu dandeettanii. Ispeeshaalii kana yoo itti baay'ifachuullee dandeettan hedduu takka gaariidha inni kun. Hedduu takka fuulaaf baay'ee bareedaadha. Akkasumallee waan barbaaddanii waan beekuu irraa isin barsiisuu waan hin beekne isin irraa barachuudhaaf inshaallah qophiidha. Rifeensa keessanillee waan yeroo namni garii rifeensallee yoo miicate hedduu kan goggogu jira. Isallee waan isinii qabadhee dhufutu jira inshaallah. Hadhaafamooyyuu kan fuulaati ana itti dabaladhe maaliif hin goggoga waan ta'eef. Kana haaluma salphaa itti fayyadamuu dandeettanii mana keessan keessatti. Daqiiqaa murteessoo osoo hin ta'e haguma ofitti fuula keessanitti dibattanii isinii goggogeen isin irra goggogeen baastanii dhiqachuu dandeettanii. Yoo dhiqatta hajamtan namni garii waallee itti xaragachuu hin danda'a. Hundamooyyuu dhiisuullee mirgabbaati jechuudha walumaa galatti. Kana fakkaataa kinootti fayyadamaa hedduu takkan bareedaadha fuula keessanii fi isiniin jedha. Akkasii waan hordoftaniif horaa bulaa deebanaa jetti Oromoon galatoomaa.